Tole akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii yuutuubii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa amma kan argamnu giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa wiirtuu Shawaa Kibba Lixaa akkasumas immoo konyaa amantii waaqeffannaa Tole galma amantii waaqeffannaa Toleetti argamna. Galmi amantii waaqeffannaa Tole galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessaa tokko ta'ee yeroo ammaa kanatti lafa awwaalchatis ta'ee ijaarsa galmaaf isaan tajaajilus argatanii waan jiraniif akkasumas koreelee galmoota kana dura tajaajilanii turanii fi yeroo ammaattis koree ta'anii hojjetaa jiran adda addaa wajjiniin dhimma kana ilaalchisnee gaaffii fi deebii adda addaa godhuu jirra. Akkasumas hojii galmi kun hojjete haga dhaabbataatti hojjetame irraa waan dudubbannuuf akka nu hordoftan isiniin jenna. Ani Lammaa Bayii Guutamaati, hoogganaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Tole mee atillee akkanumatti hordoftoota keenya wal bara. Ani maqaan kiyya Kabaa Turaa Dambaliin jedhama. Miseensa galma Toleeti. Gaheen kiyya immoo dhaabbata kana keessatti barreessaa kutaa barnootaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati jechuudha. Galmi Toleetis immoo bara 2006 muddee 29 jechuudha kan hundeeffamee hojii jalqabe. Hojii barnoota amantii waaqeffannaa barsiisuu, miseensota horachuu, galma ijaarrachuuf sochii gochuu yeroo san jalqabee jechuudha. Galmi Toleetti yeroo banamu namoota jaalala Oromummaa fi dhimma Oromoo amantii waaqeffannaa ni jaalataa waaqeffataadha jedhameetuma namoota jiran namoota fedhii qaban dubbisuudhumaan jechuudha, namoota muraasa. Fakkeenyaaf haalli dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ittiin sagantaa amantii waaqeffannaa geggeessuu dura waaqeffattoonni mana kiraa tola ooltummaadhaan argachuudhaan yeroo ammaa geggeeffachaa jiranii jalqaba akkamittiin sagantaa waaqeffannaa jalqabdeessu? Mana jijjigee jiru wayii namni haala nu mijeessee miseensuma keenya kan ture jechuudha. Miseensa dhaabbata keenyaa kan ta'e yeroo jalqabaa san fedhii fi kaka'umsa qabuun mana san haaromsinee mana kiraa san keessatti jechuudha kan amantii sagantaa kana gaggeessuu jalqabnee miseensa hedduu soorachuu dandeenye, nama bal'aa walitti qabuu dandeenye bifa kanaanii jechuudha walii gala. Baay'ee gaariidha, galatoomaadha. Turtii bara meeqan booda kan lafa kana argachuu dandeessu? Bara 2006 akkuma sagantaa keenya kana jalqabneeni gaaffii itti fufnee jechuudha. Yeroo dheeraa gaafachaa turre 2006, 2007, 2008 gaaffii itti fufuudhaan iddoon kun akka iddoon amantii waaqeffannaatti gaggeeffamuu fi sirna awwaalchaa waaqeffattoonni iddoo itti awwaalamu yookiin iddoo hojibaa ni barbaachisa waan ta'eef namni kamuu kan ittiin amantii kanallee iddoon qabu maaliin qabu jedhee gatii amantii kanaa gadi buusee gara amantaa biraatti akka jajjabina amantaa biraa faarsaa turee fi iddoon kun nus akkuma mirga amantii kamiitu qabu nus waaqeffattoonni argachuu qabnaa jennee gaaffii keenyatti fufnee torbeenis haa ta'u torbee lama lamaan oduu qaama biyya kana bulchu waajjira kantiibaa waajjira bulchiinsattis itti deddeebinee nuuffin waan kun akka nuun jechuu danda'u. Maaliif jiraataa biyya kanaa waan taaneef mirga amantii keenya hordofuu namni akka dhuunfattis ta'e gurmuudhaan hordofuu qabaa jee heerri lafa kaa'isan itti fayyadamuu waan qabnuu fi akka nu kennitanii jennee gaaffii keenya xalayaa odoon nuuffin torbee lamaanis torbeedhaanis qaamanis dudubbisnee Kiisuu hoggaa kalee bakka dhaabbattanii waaqeffattan yeroo dhabdanii fi amma immoo galma argattanii sadarkaa kanarra geenyee lafa keenyarra teenyee hoggaa dubbannu kana maal sitti dhagaa? Egaa wanni sagantaan keenya akka kufee waan turee fi akka isin dura dhalattanii isin jee namni si amilee si dhabuu barbaadu sin jira jechuudha. Akka waaqeffannaan dura dhalattanii beektuu isin jee amilee si dhabuu barbaada. Haa ta'uti immoo qaama irraa barre manguddoo biyya kana keessatti tajaajila kennan irraa barnoota kana qaama irraa barre irraa waan qabnuu fi obsinee odoo hamileen keenya gadi hin bu'in waan kana jabeeffannee guddifannee qaama irraa barachuu qabnu irraa barannee beekumsa keenyas dhimma amantii kanarrattis fooyyeffannee akka deemaa jiru sadarkaa adda addaatiin barnoota walii kennee waan deemaa jiruuf nu hamileen keenyas hin cabne hojii hojjennee jechuudha. Gaafa galma kana ijaaruudhaaf beenyaa lafa kanaa jechuudha iddoo amma irra teenyee jiru kan iddoo galma keenyatti beenyaa kana siitu kaffalataa jedhamnee gaafa murtaa'u nuyi kaffaluu hin dandeenyu iddoo amantaatti gaggeeffatan gaafa jedhan koree teenya walitti qabnee koree galmaa walitti qabnee murteeffannee jechuudha. Ergasii immoo sochii barnoota amantii kanaa hubannoo bal'aa miseensi kun yeroodhaa gara yerootti argachaa dhufuun isaa beekamaadha jechuudha. Ammallee barnoota amantii kanaa itti jiraachuusaa hojii immoo akka dhaabbataatti caasaa isaa eeggatee dhufee fi hojii hojjetamu kamiyyuu
qindeessitoo sadarkaa galmaatti hojjetamuu qabu hojjetaa jiraachuu isaatti mul'ata jechuudha. Galmi amantii waaqeffannaa tolee galmoota milkaa'anii akkasumas lafa galmaatis ta'ee lafa tajaajila awwaalchatiifis argatan keessaa isa tokko. Mee kanarratti sochiin waaqeffattoonni milkaana kana keessatti qoodni isaan qaban maali? Oromummaatti waan amanneefi bu'aa bahii hedduu waan dabarsuu qabnu keessa dabarsineeti iddoo kana galma kana mul'atu kana ijaarrannee itti gallee jechuudha. Maqaan kiyya Lalisaa Raffaa jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa toleetu yookaan galma amma biratti argamu kanaaf jechuudha. Gaheen hojii kiyyaa immoo caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessaa hojii gaggeessaa koonyaa ta'edha. Baay'ee gaariidha. Mee hojii gaggeessaa koonyaa toleeti. Koonyaa jechuun maal jechuudha mee akka waliigalaatti? Koonyaa jechuun akkuma caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti koonyaa jechuun galmoota 5 fi sanii ol aanaa tokko keessatti walitti dhufanii kan qindeessee walitti qabee galmoota kana hoogganee sadarkaa aanaatti hojii amantii waaqeffannaa irratti hojjetu. Bu'aan galmoonni kun argamsiisan galmoonni koonyaan tolee jechuun galmoota 6 kan of jalaa qabu yoo ta'u galmoonni kunis akkuma silaa koonyaan kun hundaa'een wiirtuun barnoota irree sadarkaa koonyaa kanaatti banamee barnoota amantii waaqeffannaa karaa kutaa barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin nu bira ga'u qixa sirriidhaan barataa isaa ergatee akkaataa silaa dhaloota isaatii galuu danda'utti barsiisaa dhaloota isaa hubachiisaa gochaa fi jechaan barnoota amantii waaqeffannaa kana hawaasa isaatitti agarsiisaa kan jiruu fi bu'aalee silaa karaa barnoota amantii waaqeffannaa kana gadi baasetti irree hawaasa gochaan kan itti mul'isaa jirudha jechuudha. Galmoonni lafa mataa isaanii argatan akkuma amma kaasaa turre galma amma biratti argamu galma tolee jechuudha. Inni biraa immoo galma Tulluu Tajii kan ganda Tulluu Tajii keessatti argamu lafa mataa isaa argatee galmarree mataa isaa ijaarratee kan jirudha. Galmoonni kun immoo sochii itti kan jiranidha jechuudha. Ayyee galatoomaa ani ayyaanoo yaadasaa gammachuun jedhama. Miseensa galma toleeti. Galmi tolee gaafa dura ka'u maal fakkaata? Amma immoo yeroo har'aa kana maal fakkaata? Mee gabaabinaan. Yeroo san galma hin qabne turreeyyu amma galma dhuunfaa keenya keessatti sagantaa keenya gaggeeffachaa jirra. Akkasumallee iddoo ujubaa argannee jirra. Jijjiiramni yeroo san ture jijjiirama karaa barnoota amantii nuyi qabnuun fi karaa amma waan guuttachuu qabnu akka galma tokkootti akka amantii tokkootti amantii biyya kana jiran ilaalamnee akka heerri nu eeyyame tokkotti waan guuttachuu qabnu wal qabsiisnee yoo ilaalle galma faa qabna jechuudha. Galma qabna iddoo ujubaallee qabna. Gama immoo barnootatiin barnoonni nuyi yeroo san qabnuu fi har'a qabnu baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Bilchinni nuyi amantii keenya irratti qabnu olaanaadha jechuudha. Amma garaagarummaan jiru isa kana jechuudha. Karaa kanaan baay'ee gaariidha. Mee amma isin muudannoon qabdan maali lafa kana argachuudhaa fi bakka baay'eetti galmoonni amantii waaqeffannaa harki olii lafa hin argannes jiru akkuma keenya kan lafa argatanis jiru akkuma sadarkaa koonyaa kanaattis galmoota 6 keessaa gara galmoota 2tti argateedha amma akka gaggeessan koonyaa nu himetti. Mee kun argatanii kun maaliif argachuu dhabu? Maali garaagarummaan jiru? Magaalaa magaalatti aanatti garaagarummaan jiru maali? Yeroo san iddoo galmaa kana argachuudhaaf obsaan itti deemaa turre jechuudha. Gaafii yeroo dheeraa keessa dabarsinee arganne galmi keenya galmi tolee kan hundeeffame bara 2006 bara 2006 ni gaafanne jechuudha. Xalaa barreessine warra aanaa kana bulchan gaafachaa turre. Xalaa sanaaf deebiin arganne obsumaan ammas xalaa sana odoo achii qabnu xalaa biraa barreessinee deddeebinee gaafachaa turre jechuudha. 2007 barree gaafachaa turre 2008 gaafanneet tumsuma argachuu qabu hawaasni naannaa kana jechaafaa ture. Tokko tokko immoo akkanumatti quuqamuma waan Oromoo kana amantii Oromoo kanarratti qabaniif nu gargaaruudhaan jechuudha. Nu gargaaruudhaan bara 2009 akka argannu ta'e jechuudha.
argannee immoo kan yeroo sana hin teenye hawaasni kun deeggarsa guddaa nu gochaa ture jechuudha. Gama beenyaa isaa kaffaluudha wal qabate. Beenyaa nutu kaffalate waan ta'eef. Mee walumaa galatti haala amma galmi kun qorqorroo hedduu irratti ijaaree galmallee irratti ijaarratee misoomsee jira. Biqiltuu adda addaatillee dhaabee jira. Sodaa bareedallee amma guddatee jala taa'u gaame kanallee dhaabee jira. Wanni kun hunduu diinagdee barbaada. Akka waliigalaattis beenyaa gatii guddaa isintu kaffalate. Mee galii kana akkamittiin walitti fidachuu dandeechanii? Maddi galii kanaa eenyu? Kan beenyattis haa ta'u, kan ijaarsatis haa ta'u akka itti addaan nu fute? Maddi galii kanaa miseensuma galma keenyaatii fi jaalattoota waan Oromoo irratti qaban tokko irra deemnee gaafannee jechuudha. Gaafannee maallaqa baay'ee walitti qabanne maallaqa naannoo 79 walitti qabanne beenyaa isaa kaffalannee jechuudha. Beenyaa erga kaffalannee immoo marsaa lammaffaa galma ijaarrachuudhaaf itti deemne jechuudha. Tumsa fi deeggarsa namoonni tokko nuu godhani miseensa keenya cinaatti jechuudha. Keessattuu amma ogeessi yeroo sana galma kana nu ijaaraa ture faatu jira jechuudha. Ogeessi sun osoo maallaqa illee nurraa hin barbaadin humna isaa aarsaa godhee ogeeyyiin namni lama jechuudha as oolanii jechuudha. Dhufanii galma kana nu deeggaruudhaan galma kana nu ijaaranii nullee humna keenyaan muka deemnee baadiyyaarraa binnee finnee ijaarree jechuudha. Asitti ijaarree bara 2009 ayyaana yaadannoo Rabba Oromoo galmi kun qaisaan osoo jiru achi keessatti gaggeessine. Mee akka waliigalaatitti waggaa muraasa kana keessatti jijjiirama ammana ga'u kana gandoota ammana ga'u kana keessatti waaqeffannaa babal'isuu keessaniif maaltu milkeeche gadi fageenyaan qixa kana milkiin kun? Tole milkiin kun kan dhufe hubannoodhuma barnoota miseensi keenya qabu jechuudha. Wal barsiisne. Erga wal barsiisne booda galman nu barbaachisaa jedha jechuudha namni. Galee iddoo jirutti galma isaa hundeeffate. Galmoon nama jahan akka foonyaa keenyatti jiran kun hubannoodhaan dhaabbatanii jechuudha. Hubannoo qofa yoo doon taane amma erga hubannoo irraa darbe akkuma nuyi hubannee hawaasni illee nu deeggaru san hawaasni bakka bakka deeggaruudhaan warri amma iddoo galmaarree argatan an akka galma Tulluu Tajiifa kunoo iddoo galmaa argatanii haala gaariidhaan sagantaa isaanii gaggeeffachaa jiru jechuudha. Mee akka waliigalaatti mee galmoota keenya galma bakka ijaarsatis bakka awwaalchaattis hin argannee fi mee maal dhaamtaaf akka muuxannoo qabdan? Gaafachuudha irruma deebi'anii gaafachuu. Obsumaan gaafachuudha. Yoo dhoowwatanis mufachuun hin barbaachisu. Warri nu kennu sunis dhalootuma keenya hubannoo dhabaaf malee sana caalaa waan baay'ee fuuldura irratti nu gumaachuu waan danda'aniif irruma deddeebi'anii gaafachuudha jechuudha. Irra deddeebi'anii gaafachuudhaan akka fudhatanillee abdiin qabaa. Fudhachuudhaaf immoo galmoonni keenya hunduu ni tattaafatu. Mee warra bulchiinsatti yoo maal dhaamtama bulchiinsi tokko bakka tokkotti baay'ee odoo nama namaasin odoo nama xaarsini akka dhimma isaa ta'etti bakki hojjetu hin jira. Bakki tokko immoo odoo lafti jiruus kan kennu didu hin jira. Kan baay'ee xaalayaallee nama jalaa dhoksu hin jira. Garaagarummaa amma kana ga'utu aanaa fi aanatti magaalaatti jira. Mee maal dhaamtaaf akka waliigalaatti bakka waaqeffattoonni lafa gaafataa jiranii fi maal dhaamtaaf mee akka carraa bulchiinsa waan kana argu? Dhugaadha sun ni jira. Haa ta'u immoo dhaamsinan isaaniif qabu nuti waaqeffattoota. Hordoftoota amantii waaqeffannaati jechuudha. Amantii gaggeessina. Tarree amantii biyya kana keessa jiraniin qixa waan nurraa barbaachisu waan nuuf barbaachisu argachuu qabna jechuudha. Waan heerri biyya kanaa nuuf eeyyamu argachuu waan qabnuuf isaan illee kanuma hubatanii nuu kennuu akka qaban. Ilaalcha qabasan keessaa osoo baanii ilaalcha amantiitiin nu laaluu qabu jechuudha. Amantiin kun amantii nagaati. Amantii biyya kanaa ta'u amantii dhaloota keenya hunda waliigaluu dadhabe kanarree waliigalchee biyya kanatti nagaa buusee dhaloonni keenya akka wajjin jiraatu taasisu waan ta'eef jibbaa fi ilaalcha biraa of keessatti qabasan of keessaa baasanii akka amantii tokkotti laalanii waan nu barbaachisu kana sadarkaa akka nama iddoo sana hoogganu bulchuu tokkotti
uf laalanii akka nu guutanii jedha. Tole ka amma galma amantii waaqeffannaa toleetti argamnaa aanaa tolee magaalaa Baantuu keessa jirra. Sababni amma nuti asitti argamneefis daawwii galmi kun waan lafa argattee galma irratti ijaarameef akkaataa galmatti misoomsanii galma isaanii irratti ijaarratanii fi kunillee waraqaa ragaati. Galmi kun ka lafa awwaalchattis argatee jira. Lafa ijaarsa galmaattis akkuma koreeleen armaan dura nu ibsan argatanii jiranii. Mee kanatti dabalee immoo miseensa gameessa galma kana tajaajilaa tureen wal isin barsiisaa. Tole galatoomadha. Ani maqaan koo Firaa Wannagaasaa Gammachuun jedhama. Miseensa galma toleeti. Gaheen hojii kiyyaa immoo akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti sabaa himaa yookaan sabquunnamtii koonyaa toleeti. Ittaanaa hojii gaggeessaa koonyaa toleeti illee jechuudha. Mee maal yaadatta amma har'a dhaabbattee waggaa 2006 akkamitti yaadatta? Dhugaadhumatti waan baay'ee namatti toludha. Sochiin yeroo sana turee fi jijjiiramni yaadaa qalbii dhaloonni keenya amma qabuu fi akkaataan milkaa'ina immoo yeroo san itti eegallee fi har'a immoo bakki jirru kun yeroo gabaabduu tana keessatti sadarkaa kana hin geenye waan hin jedhamne irra jirra jechuudha. Galma dhaloonni keenya kalee irraa diigame san keessatti deebineeti heera dhaloota keenya kana wal barsiifnee mataa dhalootaa ijaaruutti jirra jechuudha. Waan sila umurii kanatti jijjiirama hin dhufa jedhamee yaadamneedha jechuudha. Maalifiin mataan namaa kana tolchuun yeroo dheeraa namatti fudhata. Haa ta'uutii garuu heerri dhaloonni keenya lafa nuu kaa'an heera sirrii fi heera haqaa waan ta'eef dhaloonni galma kana keessa jiru dhugaa dhalootaa sana baratee jijjiiramni har'a inni qabu jijjiirama silaa biyya kanarra darbee Afrikaa fi addunyaa tanaaf dawaa ta'uu danda'urra barnoota yookaan ga'umsa bilchina sammuu sadarkaa sanirra jira jechuudha ammaan ta'e. Qunnamtiin galmi tolee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa wajjiniin qabu maal fakkaata? Akkamittiin dhaabbatni hordoftoota amantii waaqeffannaa wajjiniin wal qunnamtu jidduu kana caasan jiru maali? Moo kuma keessan isin asitti akkuma galma toleetitti bultu galmoota biraa wajjin waliin hidhanni keessan karaa kan kamiin akkaataa kamiin walitti hidhamtanii hojii amantii waaqeffannaa kana waliin hojjettu jechaadha akka biyyaatti. Galatoomii gaafii bareeda na gaafatte dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa caasaa mataasaa gubbaadhaa haga jalaatitti qabaa jechuudha. Dhaabbanni jira, giddugaleessi jira, wiirtuun jira, koonyaan jira, galmi jira jechuudha. Kanaaf nutis immoo gaafa wal hubannaa fi ergaa karaa caasaa kanaan wal qunnamnaa jechuudha. Akkasittiin haga mataa dhaabbata kanaa gahutti karaa caasaa kanaan waliin deemnaa jechuudha. Mee gama barnoota barachuu kanaan immoo waggaa laallu haalli baruu fi barsiisuu barnoota amantii waaqeffannaa duudhaa warra abbaa Oromoo kanaa galmi kun baratuu fi galmoonni fakkeenyaaf faldala galmoota ja'a jira. Garaagarummaa hin qabu. Amma waan kitaaba tokko hin qabnee fi kitaaba walii raabsanii bifa tokkoon barreeffame waan hin qabnee fi walta'iinsi amantii kanaa barnoonni amantii kanaa qajeelfamni duudhaan barnoota kanaa akkamittiin galmoota kana hunda keessatti qixa tokkoon kennama garaagarummaa hin qabaatu. Galatoomii garaagarummaa hin qabaatu maaliif garaagarummaa hin qabaanne kan jennu barnoota qabaa jechuudha. Barnoota kitaaba dhabuun barnoota dhabuu miti waan ta'eef barnoota qaba dhaloonni barnoota kana baratetu immoo dhaloota sana barsiisa waan ta'eef waan baratee fi akkaataa baratetti barnoota kana geessee galmoota san biraan ga'a karaa sirrii fi wal jala yaa'insaa fi waa walirraa hin gorre jechuudha. Karaa sirrii caasan murteessee barnoota sana walii kenna waan ta'eef waanuma galma toleetti baratamu galmoonni koonyaa kana keessas ta'ee biyya kana keessa jiran baratu jechuudha karaa wal fakkaataa ta'e. Kanarratti akka bifa wal fakkaataadhaan barnoonni kun kennamu kutaan mataasaa danda'e kutaan barnootaa hojii kana qixa akkamiin hojjeta fakkeenyaaf amma karaalee adda addaatiin barattoota barsiisuu leenjisuun qixa tokkoon akkuma jirutti ta'ee waan kun kennameeti moo bifa kan biraatiin karaan ittiin walta'iinsi kun eegame asii of ta'uu waggaa jedhe walloos wallaggaas galmoonni keenya of ta'uu jedhee sagantaa kana akka geggeeffatu qooda guddaa kan taphatu kutaan mataasaa danda'e kutaan barnootaa jira. Mee kutaan barnootaa kun hojii barnootaa kana diriirsuudhaaf akkaataa kamiin hojjetaa jira? Akkaataa kamiin dhaabbata kee hanga galmaatti isin bira ga'a? Galatoomii kutaan barnootaa kun egaa gubbaadhaa hamma godaatitti caasaa of danda'een ijaarama jechuudha. Amma galma gahutti kutaan barnoota galmaa jira, kutaan barnoota koonyaa jira, kutaan barnoota wiirtuu jira, kutaan barnoota giddugalaa jira, kutaan barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jira.
Kanaaf yeroo yeroodhaan leenjii walii kennanii barnoota karaa kanaan wal biraan gahu waan sirreeffama barbaachisoo ta'e karaa kanaan sirreeffama godhanii yeroo yerootti leenjii fudhataniiti. Leenjii sun waan sirrachuu qabu sirreessanii waan sirrii ta'e immoo ciminaan itti fufanii karaa kanaan barnoota kana dhaloota biraa waan ga'anii fi waa wal fakkaataa waa walirraan golle waan ilmi walloo tokko baratu galmi toleetti dhaloonni toleetti baratu kun barataa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatuma gara galma toleetti hoggaa deebinu galmi tolee akka amma keessa deemnee ilaallu kanaan lafa bal'aa kana argatee jira. Hojii amantii waaqeffannaa kanas qixa kanaan geggeessaa jira. Galma umurii dhaabbata wajjiniin ijaarame keessaa tokko mee haala galii galma kanaa irratti muuxannoon isin galma kana ittiin ijaartan galmoota keenya birootifis qooddanii maal fakkaata akkamiin milkaa'uu dandeenya irratti? Galatoomii nuti amma yeroo duraa sanatti wanni nuti mataa keenya keessaa qabnu Oromoon kalee waaqeffataadha, dhaloota waaqeffataa ture. Haa ta'uutii garuu jaalaluma sanaan walitti dhufnee jaalala qabnu san irraa immoo bakka muraasaa fi iddoo xixiqqaatti wal gahaa turre. Gaafa silaa mataan nu bilchaachaa dhufu galmi dhaloota kanaa akka barbaachisu kaleessa galmi akka irraa diigame dhaloota kana hubanneeti jaalaluma sanii fandii hin qabu jechuudha. Galmi kuni yookaan dhaabbanni kuni jaalattoota fi hordoftoota amantii waaqeffannaa kana bu'uura godhanneeti abdii godhannee haamilee walitti torree gabbaanee gaafachuutti deemnee jechuudha. Kanaaf jaalattoonni fi deeggartoonni akkasumas immoo hordoftoonni amantii kanaa qarshii nu kennanii walitti qabannee beenyaa lafa iddoo itti waaqeffannuu kana argachuu dandeenye akkasittiin milkaa'ina amma argaa jiru kanarra geenye jechuudha. Daawwattoonni YouTube chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa daawwii keenya itti fufnee aanaa daawoo keessa jirra amma galma amantii waaqeffannaa malkaa kallachootti argamna. Gala aanaa daawoo keessatti galmee kan argamna yeroo ammaa kanatti. Aanaa kana keessatti galmoota 5tu argamaa jechuudha. Mee waggaa guyyaa kamii fi ji'a kam keessa bara kam keessa baname akka waliigalaatti guyyaa galma kun itti baname jechuudha. Galmi kun galmi malkaa kallachoo bara 2005 bifa silaa miseensota naannoo kana jiraniin calliseetuma hawaasni naannoo kanaa waaqeffataadha jedhee hariiroo caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa malee yookiin immoo beekamtii dhaabbataatiin alatti calliseetuma bifa silaa qindaa'an taaneen sagantaa bifuma harcaa ta'een gaggeeffachaa ture jechuudha. Haa ta'uti bara 2006 keessa laayisansii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa fudhatee miseensa dhaabbata kanaa ta'ee hojii amantii waaqeffannaa 2006 eegale jechuudha. Mee walumaa galatti waaqeffata jecha jiru kanaati kamitti hubatta? Kamitti dhageechee gaafa dura waaqeffattoota jettanii walitti dhuftanii waaqeffannaan akkamittiin amantii uummata Oromoo ta'uu isaa agartee akkamittiin immoo waaqeffataadha jettee amantii biraa qeeqaatee huu dandeessa? Tole gaaffii bareeda. Baroota sila jenne kana 2005 duratti jechuudha. Itti waaqeffannaan tun keessuma keenya jira jechuudha. Yoo waaqeffannaadha jenne keessi keenya nu rifataa jechuudha. Maaliif jennaan sila sagantaa keessa keenya yookiin dhaloota keenya dhiiga keenya keessa jiru waan ta'eef yoo keessoo amantii kanaatillee beekuu baanne nu rifataa jechuudha gaafa waaqeffannaa maqaa dhufu. Haa ta'uti sagantaa alagaa jala irra yaa jiraannu malee jechuudha. Guyyaa kana namoota sila muraasa ta'een yookiin immoo namoota hariiroo namoota tokko tokko walitti dhufeenya qabaniin sadarkaa xiqqaa ta'een magaala kana keessatti gaafa hundaa'u waaqeffannaa jennaan waaqeffannaan maal akka fakkaatullee yoo hin beekne ittuma fiigne jechuudha. Maaliif jennaan keessoo keenya waan jiruuf yookiin immoo onnee keenya keessa sagantaan kun waan jiruuf nu harkise jechuudha. Sanaaf bara 2006 kaasnee sagantaa kanas seennee yoo seennee ilaallu walitti nu galee jechuudha. Achiin miseensa dhaabbata kanaa taanee haga irratti hordofaa amantii kanaa taanee sagantaa kana jala jirra jechuudha. Tajaajila akkamii fa'aa kennaa turte? Tole sadarkaa galmaatti ka'ee miseensan ture jechuudha. Galma kanatti jalqaba 2006 koree barnoota sadarkaa galmaatti tajaajila osoo jiruun sila sadarkaa wiirtuu godina shawaa kibba lixaa jirti itti aanaa barreessaa kutaa barnootaa ta'ee hojii hojjechaa ture jechuudha. Sanatti aanitan karaa sila kutaa barnoota wiirtuutti dhufee barreessarree ta'ee akkasuma hojii gaggeessaa
kutaa barnoota wiirtuutillee ta'ee har'a kanatti immoo to'ataa wiirtuu ta'ee tajaajilaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa baay'inaan galmaa kaatan wiirtuu kanatti barnoota keessa deemaa turte. Mee amantii waaqeffannaa barnoota afaan qabu bara jedhee dubbatu jira. Amantii waaqeffannaa kitaaba sin qabu waan jedhamtu jira. Namni barnoota hin qabu jedhu aadaa isaa kitaaba qaba jedhee nama dubbataa miti. Kana akkamitti ilaalta? Tole warri sila amantii waaqeffannaa barnoota hin qabu jedhu warra sagantaa kana gufuutti ta'ee yookiin immoo barnoota yookiin heera uummanni kun qaburra gadi dhaabbatee ammallee sagantaa alagaa mataa irratti dhaloota kana baachisuudhaan deemutu wanni Oromoo yookiin barnoonni Oromoo hin jiru jedhee ammallee miilumaan irra gadi dhaabbatee kan alagaa sitti mul'isaa jechuudha. Saniif suni gochoota sila warra sagantaa dhaloota kanaa diiguudhaan deemu ergama sagantaan alagaa sila akkuma sirnoota kaleessaa baattatee karaa dhaloota keenyatti dhufe kana warra qabateetuma bifa jijjiirratee jechuudha. Ittiin uummata kana cabsu, ittiin uummata kana kuffisu akkana nutti dhufe jechuudha. Haa ta'uti immoo hordofaan miseensa amantii waaqeffannaa miseensa galmaa ta'e maalummaa sagantaatillee hin beekaa, maalummaa barnootatillee hin beekaa, Oromoon barnoota akkamitti akka qabu kitaaballee yookiin immoo yoo qabaates yoo hin qabaannes maaliif akka hin qabaanne beekee sagantaa kana yookiin barnoota kana wal barsiisaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Uummanni Oromoo barnoota mataa isaa akka qabu dhaloonni galmaa kun sirriitti amanee wal barsiisaa jira. Irraallee dubbataa jira. Haa ta'uti garuu namoonni tokko tokko hoggaa dubbatanii waaqeffannaan galmoonni amantii waaqeffannaa kunii faffaca'eetuma bakka bakkatti jira malee giddugaleessummaa tokko hin qabu. Barnoonni isaan baratan giddugaleessummaa tokko hin qabu. Hooggansas walitti hin dhufne tokko fa'aa taasisnaa jedhanii yeroo dudubbatan faatu dhagaamaa alaala keessa wanni kun dhugaadha moo yoo dhugaa ta'uu baate immoo walitti dhufeenyi giddugaleessummaan jaarmiyaa waaqeffannaa wiirtuurra giddugala dhaabbatarra jiru maal fakkaata? Tole walitti dhufeenya yookiin immoo caasaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kun faca'aadha kan jedhu miti jechuudha. Bifa silaa qindaa'aa ta'een bifa wal jala yaa'insa qabuu fi gurmaa'insa qabuun hojiin amantii waaqeffannaa hojjetama jechuudha. San kan beeku eenyudha jennaani warra sagantaa kana keessa jiru, warra galma jiru, warra heera kana jala bobba'ee galu jechuudha. Saniifi caasaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata akka galmaatti jiru bifa qindaa'aa ta'ee fi wal jala yaa'insa qabuun gaggeeffamaa kan jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gama barnoota ammas gaaffii tokko si dabala. Barnoota amantii waaqeffannaa kana dhaabbata ga'ee hanga galma ga'ee bakka hawaasni bal'aan itti baratu galma guutuu Oromiyaa irra galmeetu jira. Haalli kenniinsa barnootaa amantii waaqeffannaa kun eessaa ka'eeti? Sadarkaa dhaabbataatti gad diriiramoo wiirtuudhaa wiirtuutti giddugalatti garaagarummaa qaba? Sadarkaa silaa dhaabbataatti ka'ee gadi diriiraa jechuudha. Caasaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waan jiruuf karaa sila barnoonni amantii waaqeffannaatirree dhaloota keenyatti waliin gahu karaa caasaa barnoota dhaabbataatiin waan ta'eef dhaabbata irraa kara giddugalaatti giddugala irraa kara wiirtuutti wiirtuu kara koonyaa fi koonyaa kara galmaatitti gadi dhufee akkasitti bifa qindaa'aa ta'een yookaan bifa walta'iinsa qabuun baratamaa jechuudha. Galmi kun yeroo ammaa lafa argatee mana biraa keessaa bahee ifaan bilisaan ijaarratee taappellaa isaa dhaabbatee hojii amantii waaqeffannaa gaggeeffachaa jira. Mee galmi kun yoomi ka'eetti lafa kana argate? Galmi kun lafa kana kan argate bara 2011 ji'a 11ffaa keessaa jechuudha. Bal'inni sila lafni amma galma irratti argamu kun kaaree 450 jechuudha. Kaaree 450. Irratti ijaarratanii jirtanii amma galma akkana fakkaatu kana irratti ijaarratanii galma bal'aa kana irratti ijaarratanii jirtanii dinagdeen ijaarsaa dinagdee kana qaama dhaloonni waaqeffataa kun akka mul'atutti dargaggoota dhaloota daldalaa miti barataadha baay'inaan dargaggoota harki bal'aa isaanii dhaloonni kun immoo umurii isaa kanaan waggaa laallamee waan gurguddaa kana baatee oofu dinagdee guddaa kana waan gurguddaa kana waggaa ijaaru maddi dinagdee galmaatis ta'e dhaabbataatis eessaadha? Tole maddi dinagdee dhaabbata keenyaa miseensa keenyaa jechuudha. Maddi dinagdee dhaabbataa kaasee akka galmaatitti jiru miseensa hordofaa amantii waaqeffannaati jechuudha. Achumaan dhufee galmi kun karaa silaa dinagdeetiin akkamitti galma kana ijaarratee galmatti gale gaafii jedhuuf jalqabarraa kaasee sochiin amantii waaqeffannaa deebisanii ijaaruu magaala kana keessatti akkuma dura tuqaa turre bara 2006 ka'ee sochii eegale jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee
galma mataa keenyaa ijaarrannee sagantaa keessatti gaggeeffachuudhaaf sochiin hordofaa amantii waaqeffannaa taasifamaa ture jechuudha. San dura lafti kun osoo hin kennamin lafa mataa keenyaa bitannee irratti ijaarrachuudhaaf sochii miseensi keenya taasiseen lafa dhuunfaa keenyaa binnee turre jechuudha. Bara 2009 binnee jechuudha. San cinaatti immoo mootummaan illee lafa qixa amantii kamii lafa nuu kennee galma akka irratti ijaarrannu hordofaa turre jechuudha. Gidduudhuma kanatti mootummaan illee lafa kana nuu kennee silaa lafa duraan immoo sochii miseensi taasiseen binne sana gurgurree karaa ijaarsa kanaatti deebisnee amma ijaarrannee itti galle jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatuma lafa amantiin tokko qabaachuu qabu bakka itti sagantaa amantii waaqeffannaa kana gaggeeffatu lammata immoo bakka awwaalchaati. Namoonni keenya gurguddaan amantii waaqeffannaa lafa awwaalchaa waan hin qabnee fi sodaa hawaasa keessaa hoggaa ba'anii bakka ta'uu dhabna jechuudhaanii waaqeffannaatti ifa baanee deeggarru jabaadha yeroo namaan jedhan dargaggoota kana hoggaa jedhan namoonni dubbatanii galmi keenyallee sirriitti beennaan mee lafa awwaalchaa maalirra jirtu yookaan argattamu argate? Lafa awwaalchaa gaafachaa turre jalqabumarraa kaasee bara 2007 gaafii lafa awwaalchaa fi galmaa gaafachaa turre. Haa ta'uutii iddoo kana lafa silaa qabnu keessaa bulchiinsi naannoo kanaa iddoo galmaa nuu kennee iddoo awwaalchaa immoo karoora silaa fuulduraa keessatti isinii kennina jedhanii aga ammaatitti nuu kennine. Haa ta'uutii immoo nuu kennuudhaaf abadan illee waan jiruuf sochii dhumatti itti jiraachuudha karaa fuulduraatti isinii kennina karooratti waan nuu qabaniif koreen keenya silaa waan kana deebi'ee hordofaa jira jechuudha. Fayyaa ta'e. Mee namoota ilaalcha akkanaa qaban namoota bakka awwaalchan jiru bakka itti duunu dhabnaa bakka itti duunu bakka itti awwaalan dhabnanii sodaatanii amantii biraa keessatti hordofsanii mana isaanii taa'anii achas waaqeffannaan deeggara jedhan kanaaf dhaamsa qabda akka isaanii kun sirrii sirrii mitiin jedha. Namni tokko dhaabbitti du'ee rakkachuurra gaafa du'e silaa qaaman du'ee akka ta'e ta'uutu isaa wayyaadha jechuudha. Maaliif jennaani ani lakki du'a sodaadha yookiin bakka itti awwaalamu qabu jedhee rakkoo keessa jiraachuurra waan kana cabsee achi baheetillee rakkinnu hin jirtu maree rakkachuutirra bareeda jechuudha. Saniif dhaamsi ani sina warra sagantaa isaa keessaa bahee bakka awwaalchaa hin qabu yoon du'e yookaan awwaala kootu badaa jedhee sagantaa kana dhiyeessuuf silaa du'a jechuun yoo sagantaan namaa du'e yoo heerri kee du'e yoo wanni silaa afaan kee aadaan kee yoo du'e duuni lama jiru jechuudha. Sana waan ta'eef du'a ammaa du'aa jirra waan ta'eef du'a kana keessaa dandamannee kaffoon du'uu sana sambooda waan dhufuufi kanaa dura iddoo kennaan dhaamsa qabaate jechuudha. Dhaamsa silaa namoota gaafii lafa galmaa fi awwaalchaa gaafachaa jiraniif qabu namni tokko waan hojjetate argataa jechuudha. Yoo sirriitti jabaatee hojjete waan jabaa argataa. Yoo kutannoo fi murannoodhaan hojjete wantuma gaarii fi silaa akka karoorfate sanitti argataa jechuudha. Saniif karoora keessa galfannee nuti akka amantii tokkootitti tajaajila hordofaan amantii tokkoo argachuu qabna jedhee kutannoo fi murannoodhaan qaama silaa dhimmi ilaalu kamuu dubbisee itti dhiyeenya qabaatee yoo taasise wanti silaa waan kana tajaajila kana hin arganneef hin jiru jechuudha. Sana waan ta'eef nuti warra amantii akka taane nama sana amansiisee bifa sila tasgabbii qabuun bifa bilchinaa fi hubannaa qabuun waan san hordofee yoo taasise lafa awwaalchaa fi galmaa kana fudhachuu ni danda'aniin dhaamsa kana qabaate jechuudha. Bifuma kanaanii maqaa keessatti gahee hojii keetti galma kana keessatti qabdu akkasumas immoo akkuma caasaa dhaabbataatti sadarkaa irra jirtu itti hojjettu hundaani hawaasa keenya wal barsiisne. Tole galatoomaa maqaan koo yoo sanadaadha jedhama. Galma kana keessatti miseensa jechuudha. Akka caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa qoonyaa bachuu keessatti immoo itti aanaa beekumsa kutaa barnootaati jechuudha. Fayyaa ta'ee armaan dura waggaa duratti deemnee si yaadachiise amantii maalii keessa turte? Amantii ortodoksii keessa ture. Roomi kaatee waaqeffata taate? Maal irraa kaatee waaqeffata taate? Akkamitti waaqeffannaan akka jiru barte silaa aanaa kana keessa armaan dura galma kanan duratti amantii waaqeffannaan turre seenaa waaqeffannaa maalummaa waaqeffannaa isaa dhagaye. Tole gaaffii gaariidha jechuudha.
maalummaa amantii waaqeffannaa fi waaqeffannaan jiraachuu isaa kana ni baree seenaa garaa garaa irraa dubbisnee waan jiru uummanni Oromoo kun amantii isaa jalqabaa amantiin biyya isaa keessatti hordofu biyya abbaa isaa irratti wanni inni gaggeessaa ture warma keenya irraa waan dhageenyaa jechuudha. Amantii Bataskaanni akkana jedhamu bara kana dhaabbate malee hin jiru kanaan dura nuyi akkamatti bulaa turre jedhanii nu himan. Sanduuqa 2005 wayii hiriyoota magaalaa kana keessaa qabna. 2005 ganna adoolessa ganda 29 jechuudha. Ganna san keessa warri sadarkaa yuunivarsiitiitti dhufan wal gahanii amantii waaqeffannaa kan jedhamu hundeessinaa. Hundeeffatanii adoolessa 29 sana lafa naannoo kanaa achi jirutti wal gahan. Wal gahanii lafa erga taa'anii booda bara 2006 immoo akka carraa ta'e jaasan dhaabbata guddisaa amantii waaqeffannaa miseensa galma kanaa kan ta'e naqamte nama jiru jira jechuudha. Of ta'uu sorsaa. Achirraa quba nu qabsiisee akka wanni amantii jedhamu hin jira. An akka ganna baranaa teenye sun jedhee laajinsii dhaabbata guddisaa amantii waaqeffannaa nuuf fidee ani karaa amantii kanaatti dhufee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Karaa erga waaqeffannaatti dhuftee fi otoo waaqeffannaatti hin dhufin jireenyi kee maal fakkaata? Akkaataan ittiin addunyaa kana hawwattu, akkaataan ittiin jireenya maatii kee wajjin jiraattu bu'aan irraa argatte jira. Bu'aa baay'ee irraa argatte jechuudha. Amantii kana keessatti waan nu argatte barsiisonni turan nu ramadanii nu barsiisaa turan akka namummaa kiyya akkam ta'u taasisa jechuudha. Itti waaqeffannaa kalaqee lafa nagaa ani narraa kan jiraadhee kan dhaabbatee deemu kan na taasise amantii kana jechuudha. Amantii kana jechuun amantii naamsa namatti tolu. Amantii karaa sirrii nama oofu amantii duudhaa safuu uummata keenya eegnee kan nu deemu godhu. Akka nu abbaa keenya kabajnee hawaasa keenya kabajnee jiraannu amantii nu godhudha jechuudha. Amantii kanatti erga dhufee nama gaarii ta'ee dhufamanaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barnoota amantii waaqeffannaa kana yeroo barattus haa ta'uti yeroo barsiiftus galmuma daawoo keessatti qofa malkaa kallachuu keessatti qofa immoo bakka adda addaatti galmoota adda addaa sochootee leenjiidhaan fudhattee barnoota fudhattee akkasumas immoo waa fudhatte san deemtee barsiisuu irratti galmoo kanatti fi sadarkaa kana asitti qofa immoo iddoo adda addaa deemtee hojjettee jirti. Anillee iddoo adda addaa deemeera jechuudha. Carraa barumsattis iddoo amma fakkeenya giddugala kibbaan ture jechuudha. Giddugala kibbaa hoggaattu? Giddugala kibbaa yeroo akka caasaa dhaabbata gurgurtaa amantii waaqeffannaa giddugala 5 jiran keessaa giddugala kibbaa tokko jechuudha. Ayyee. San irratti wiirtuu Jilaa yuunivarsiitii irratti galma Odaa jedhamu irratti. Yeroo yuunivarsiitii Jilaa turte? Yeroo yuunivarsiitii Jilaa ture sanitti carraa achitti illee hojii gaggeessaa kutaa barnootaa ta'ee barsiisaa wiirtuu sanaa ta'ee barsiisuu leenjii garaa garaa fudhatee kennuu galmoota naannoo keenya jiran saffaan walitti hidhatee qabaachuu galma Jilaa irraa kaanee Bulee Horaa deemnee Bulee Horaa irraa Shaashamannee galma Malkaa Hodaallee dhaqnee akkasitti walitti hidhatee qabaachuudha. Dhaabbata keenya keessa namni amma barnoota amantii waaqeffannaa galma kana keessatti baratu galma keenya deeme kamitti tajaajilaadha jechuudha. Ni barataa ni barsiisaa jechuudha. Ni leenji'aa ni leenjisa. Caasaa dhaabbata keenyatti bifa kanaan deemaa jechuudha. Bakka itti hubattamee amma galmoota bara turaasanii fi ilaalcha hawaasni biyyaa qaamni mootummaa miti mootummaa hundi waaqeffannaaf qabuu fi amma sadarkaa marra jiru kana akkamitti hinnaamtu? Haala dhaabbanni keenya itti deemaa jiru dhaabbanni keenya bifa gaarii ta'een deemaa jira jechuudha. Amma fakkeenyatti yoo ilaalle sadarkaa aanaa kanaattu 2006 isinsi fudhatee hojii jalqabe galma malkaa kallachooti jechuudha. Har'aan kan ammoo galmi malkaa kallachoo miseensota naannoo isaa gandoota jiran baay'isee galmoota 4 dabalee wajjin 5 ta'an jechuudha. Akka caasaa keenyatti galmoonni babal'isatti haala barnoota inni itti deemaa jiru yoo ilaalle bifa gaarii ta'een qindoomina ta'een deemaa jira jechuudha. Namni kamiyyuu barnoota amantii kanaa fudhatee akka barsiisuu qabutti haala hawaasa naannoo kanaa jiru wajjin kan wal qabatu immoo hawaasni kun ilaalcha inni duraan qabaa ture ijoollee waaqeffattootaa tokko jedhan. Har'a garuu warra waaqeffattootaa jedhan. Maali jijjiiramni kun dhufeenyaan barnoota nuyi galma keessa gatteenyee bara. Barnoota nuyi barsiisu. Ijoollee isaanii nutti erganii maal godhan ijoollee sun. Amma waan jiru jaalattoota waaqeffattootaa fi waaqeffattoota warri daawwattootas isin jiran. Maaluma godhuu nama laaluuleen jira. Warri sun amma akka daawwattootaatti hin jaalatanis hin jibbanis hin daawwatan. Warri jaalattoota fi deeggartoonni illee hin jiran. Warri sun maal godhuu jedhanii amantii waaqeffannaa hin jaalatu. Garuu gadi ta'anii barnoota maaliin akka kennu caasaa kamiin akka gaggeeffamu warra dhaga'uun barbaade jaalattoota mennaan. Warri daawwattoonni kunillee ilaalchi isaan nu qaban ijoollee warra waaqeffattootaa tokko akkaatti mana kireeffataniidha. Waan dhimma biraatiin dhimma siyaasatti wal geenyu. Gama caasaa mootummaatiin illee wal quunnamanii hawaasa nama nurratti ijaaruudhaan bifa bisanii akka dhaabbanni kun gad dhaabbatee akka amma fakkeenyaaf galma kanaatti
waggaa hedduu turre jechuudha. 2007 irraa kaasee lafa gaafachaa turre. Sanirratti dhiibbaa gochuun hawaasni gahee keessaa qaba jechuudha. Har'a garuu hawaasni sun jijjiirameeti warra waaqeffattootaa nu jechuutti ijoollee irraa karaa warraatti dhufne jechuudha. Akka nu jabaannee barnoonni amantii keenyaa kunillee jabaatee hawaasuma naannoo kanarraa ilaalcha immoo warri qaama mootummaa naannoo kana jiru amantii kanaaf qabu ni jijjiirame jechuudha. Kaleessa amantii waaqeffannaa warra waaqeffattoota kana godhe jennaan ilaalcha biraatu waa gaariillee godhe jechuudha. Har'a garuu warri waaqeffattootaa nama naamusa qabu. Nuyi warra waaqeffattootaatti hin amannee sadarkaa jedhan irra gaane jechuudha. Galmi warra abbaa Oromoo lama kanarra ture sagantaa lagaatti lafa kanarraa cabee amma immoo sagantaa keenyan deebisnee barnoota yeroon waggaa of barate waan isaa barate aadaa isaa duudhaa isaa barate of ta'ee galma kana gadhaabee gaaddisa akka gaaddisa dhugaa kana gadhaabee jiruuf jireenya isaa bor kalee ture san dhaloonni isaa kalee ittiin jiraataa ture san dhaloonni kun nuyin kun akka ittiin jiraannuuf hojiin kun hojjetama. Waggaa kana jennu gaa amantii waaqeffannaa waggaa jedhamu namoonni galma amantii waaqeffannaa waggaa jennu akka agartee bakka itti fagaffaa bakka itti qaaluu lafaa waan jedhamu faatu jira. Warra akkasii immoo maal jettan fakkeenya? Warri akkasii dogoggora guddaa qaban jechuudha. Galma jechuun uummata kanaa fi ija isaa jechuudha. Bakka mataan dhaloota kanaa itti qaramee itti tolfamee waan silaa barbaachisaniif qophaa'u jechuudha. Bakka akka barnoota qaba amantiin keenya kuni barnooti bakka itti baratamu kanatti galma malee bakka namni itti faguu jechuudha. Bakka dhaloonni kun itti walqiyee hojii dhalootummaa isaa waa'ee seenaa dhaloota isaa waa'ee duudhaa waa'ee safuu hawaasa isaa waa'ee eenyummaa isaa gadi fageenyaan akka inni bakka inni itti baratu jechuudha. Uummanni keenya kun erga kufee ka'ee eenyummaa isaa dhabee jechuudha. Eenyummaa isaa dhabuudhaan akka Oromoon homaa hin qabne itti fudhaa jechuudha ammanan. Homaa hin qabne jiru bakka Oromoon itti fagee walitti galu si'a galmeennaan. Galmeennaan bakka tasgabbii qabu jechuudha mana barnootaatti uummata Oromoo kanaaf. Bakka inni beekumsa itti baratee wal barsiisu bakka inni itti wal leenjisu. Uummata Oromoo kun bakka inni itti wal qabu kanattu galma walitti tuutee wal bira taa'ee waliin haasa'ee seenaa isaa duudhaa isaa maal akka ta'e afaan isaatillee maal akka ta'e eenyummaa isaa sanitti akka inni boonu akka ani namni ofitti amanu kan taasisu galma kana jechuudha. Malee bakka itti faganii miti jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma gaa galma kana galma amantii waaqeffannaa guyyaadha. Sa'aatii 20 guutuu banaa ta'e hojii amantii waaqeffannaa geggeechuu qabasi geggeechasi wiirtuu barnootatti jira. Wiirtuun barnootaa baay'inaan galgala kennama. Akkasumas immoo wadaaja bultii jira. Sochii amantii waaqeffannaa sadarkaa aanaa kanatti geggeessan keessatti yaaddoon akka galgala waliin ga'inaa dargaggoota qofaa isinii jedhamee dhiibban isinirra gahaa ture yaadattu jira. Amma hoo maal argita? Dhiibban nurra gahaa ture hin jira jechuudha. Keessattuu baroota waggaa 5 kanaan duratti baroota baay'ee erga hundeeffamnees dargaggoota warra akkanaatti warra waan gaariin goone dhiibbaa gahaa ture jechuudha. Karaa qaamota garaa garaatiin. Qaamota san hundumaa jala dhaabbachuu osoo hin taane bifa nuyi ittiin amansiisuu dandeenyu. Nuyi akka abbaa amantii taane amansiisnee nuyi akka amantii qofaaf deemu. Akka laayisensii nuyi dhaabbata kana akka nama amantii ta'e tokkootti akkuma namni tokko amantii isaa gaggeeffatu tokkotti nus caasaa dhaabbata keenyaa taanee gaddiriirree sadarkaa galmaatti dhufnee akka amantii taane akka taanetti deddeebi'uudhaan amansiisnee jechuudha. Namoota keenya nurraa qaba bakka ciisuu nu kaasaa nu hidhaa turan jechuudha. Kanuma keessa dabarree sadarkaa har'a irra geenye kana immoo salphumatti geenye jechuudha. Wanni gatii kaffalamuu qabu kaffalamuu qaba. Yoo gatii itti kaffallee waan kana mi'aasaa beekna jennee rumatti ciccine jechuudha. Waliigalatti hawaasas ta'e qaama mootummaas ta'e qaama garaagaraa kuni wanni isaan hubachuu qaban amantii waaqeffannaa dhaabbanni hordoftaa amantii waaqeffannaa dhaabbata amantiiti. Dhaabbata amantii ta'ee dhimma amantii kan gaggeessu. Wanni isaan hubachuu qaban akka nama kamittuu akka hordofaa amantii kamittuu innis amantii mataasaa qaba. Amantii nagaa safuu fi duudhaa hawaasa kanaa eeggate dargaggootas yoo ta'an nama qaama dargaggeessa ta'e kana mataatu jabaadha jechuudha. Nama kofiin shogofii garaagaraa dhagee olii gadi kaan olii gadi hiine waaqeffannaa nama waaqeffata jechuun nama naamusa qaba. Amantii isaa qofa akka abbaa amantii tokkotti gaggeeffachuu akka danda'u. Mirga amantii isaa hordofuu mirga yara mootummaan nu kenne waan deemnu namoonni ilaalcha garaagaraa sa'ii garaagaraatiin waan dhufa dhaabbatanii godhatu osoo hin taane gad dhufanii galma keenya keessa taa'anii nu hubachuu ni danda'u jechuudha. Galmi amantii waaqeffannaa hojiin isaa maali? Hojii maal fa'aa gaggeessaa jirtan galma kana jechuudha? Tole galmi amantii waaqeffannaa hojii isaa sila hojiiwwan
qabatee ka'e kaayyoo irraa ka'ee mul'ata irraa ka'ee hojiiwwan isaa barnoota isaa lafa qabsiisuudhaan amantii isaa babal'isuudhaan hojiiwwan sila akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti jiran akka sila galma tokkootti babal'inaan hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Meeti qaama waayuu galma amantii waaqeffannaati. Ergamii waaqeffataa taate. Ani gara amantii dannoo waaqeffataa ta'ee bara 2007 keessa gara barnoota jecha gara magaalaa kanaa dhufee akkasumas osoo barnoota kana gaggeessaa jirru hiriyaa silaa naannoo faana walitti dhiyaannudha. Kootu galma deemna naan jedhee achiin booddee galma nan deemee ani gara waayyuutti kanan dhufe bara 2012 keessa waxabajjii keessa jedhee kunnaffaa keessa. Mee yeroo waayyuu tokkorraa gara waayyuu tokkotti hoggaa darbu bifa kamiin gaggeeffatan? Waayyuu tokkorraa sila gara waayyuu biraatti yeroo darbu muuxannoo sila waayyuun yookiin hojii gaggeessaan galmaa jalqaba hojjete san muuxannoo san walii dabarsuudhaan leenjillee walii kennuudhaan akkaataa sila hojii gaggeessaan tokko yookiin waayyuun galmaa tokko miseensa galmaa isaa to'atuu fi galma tokko waayyuu ta'ee tajaajilu muuxannoo walii dabarsuudhaan gara sila hojii kanaatti dhufne. Fuulduratti akkaataan ittiin isin galma kana guddisuu, babal'isuu, ijaarsa isaa paasantii xiqqaa fi kanatti xumuruu, hawaasa kana sirriitti hubachiiftanii barsiiftanii of taasistanii galma galchuudhaa fi jennoon isin qabdanii fi cichoomni isin qabdan, kaayyoon isin qabdan, karoora isin qabdan maal fakkaata? Hojiiwwan gurguddaadha jedha jechuudha. Galma kana gara silaa bareessinee akkasumas immoo halluu garaagaraallee dibnee hojiiwwan akka sila galma kanaatti galmi kuni sila bara 2013 keessa wiirtuudha. Gara fuulduraatti illee akka inni koonyaa ta'u akka inni wiirtuu ta'u hojii sila karaa faayinaansiitiin isaa ta'u gara garaagaraatiin hojii guddaarra jira. Kaka'umsa miseensa galma keenyaa wal tubuudhaan marii garaagaraa taasisuudhaan wal jala yaa'insa taasisuudhaan sila akka galmi kunillee guddatee galmoota jiran kanallee sila galmi kun mataa ta'ee akka sila galmoota ollaa keenyaa galmoota shanan jira kan utubuudhaan jajjabeessuudhaan akka isaanillee lafa awwaalchallee fudhatan akka sila immoo lafa galmaallee fudhatan taasisan.